Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Sirni beekamtii kennuu Piroofeesar Mohaammed Hassan Ameerikaa Joorjiyaa Atilaantaatti adeemsifame. Hayyuun seenaa Piroofeesar Mohaammed Hassan gumaacha olaanaa seenaa Oromoo bifa qorannoon deeggarameen addunyaatti beeksisuutiin ka gumaachaniif akkasumas qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa baataniif beekamtiin kennameeraafi. Sirni beekamtii Soones Taagiyeenti Pileesitti adeemsifame irratti uummanni hedduminaan bahee argameera. Beekamtiin kenname hayyuun kun gumaacha uummata Oromoof gumaachaniif ni malaaf ka jedhan hawaasni Oromoo galata guddaa qabaniif ibsaniiru. Aadaan otoo namni lubbuun jiru beekamtii kennanii galateeffachuu kun jabaatee itti fufuu akka qabu simaniiru. Kuta'ee hawaasni Oromoo kaaba Kaalifoorniyaa Piroofeesar Mohaammed Hassaniif kabajaa guddaa qabaachuu ibsan. Hawaasichi Piroofeesar Mohaammed Hassaniif beekamtiin kennamuu fi ilaalchisee ibsa deeggarsa hawaasa Oromoo Joorjiyaaf ergeen Piroofeesar Mohaammed Hassan Alii nama adda ta'e kabajuuf yeroo walitti qabamtan nagaawaa fi tokkummaa onnee keenya irraa maddee isiniif dabarsinaa jedhe. Umurii isaanii guutuu iyyuu hayyummaan abukaatoo sabaa ta'anii uummata Oromoof of kennuun hojiin dhaloota kana dammaqsuu akka itti fufe hawaasni Oromoo kaaba Kaalifoorniyaa ibseera. Hojiin Piroofeesar Mohaammed hubannoo seenaa Oromoo eenyummaa qabsoo haqaaf qabnu boceeraa jedhan. Qorannoo bilchaataa qoratanii fi sagalee sodaa hin qabneen seenaa uummata keenyaaf kabajaa fi seera qabeessummaa deebisuu nama danda'an ta'uu himaniiru. Gumaachi Piroofeesar Mohaammed Hassan saba Oromoof gumaachan ka safaramu miti ka jedhan hawaasni Oromoo kaaba Kaalifoorniyaa hayyuu kanaaf kabajaa qaban ibsaniiru. Hubannoo waloo keenya ol kaasuun eenyummaa aadaa keenyaa cimsuun Oromoon addunyaa guutuutti bilisummaa ulfinaa fi dhugaa akka barbaadu kakaasaniiru jedhan. Hawaasni Oromoo Joorjiyaa sagantaa beekamtii kennuu Piroofeesar Mohaammed Hassaniif qopheessuu isaatiif hawaasni Oromoo kaaba Kaalifoorniyaa galateeffateera. Oduu keenya itti aanuun Sudaanii fi Eertiraan walitti dhufeenya isaanii cimsuuf dhimmoota siyaasaa fi nageenyaa waloo irratti mari'ataniiru. Hoogganaan mana maree Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan sanbata xiqqaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afewarqi waliin magaalaa Abbaa Poorti Sudaanitti wal arguun hariiroo biyyoota lamaan dabalatee haala qindoomina siyaasaa fi nageenyaa biyyoota lamaanii cimsuu irratti marii gaggeessaniiru. Akka dhaabbanni oduu Sudaan gabaasetti mariin kun dhimmoota naannoo fi karaalee tasgabbii naannichaa deeggaran irratti yaada wal jijjiiruu bira darbee dhimmoota akka nageenyaa, dinagdee fi daldalaa dabalatee dameelee adda addaa irratti kakaayyeffate ta'uu ibsame. Dhaabbanni oduu kun akka jedhetti hooggantoonni lamaan lola raayyaa ittisa biyyaa fi garee finciltoota Sudaan gidduutti adeemsifamaa jiru keessatti haala yeroo dhiyoo Sudaan keessatti mul'ate gamaaggamuun malaawwan nagaa fi tasgabbii naannoo galmaan ga'uuf gargaaran irratti mari'ataniiru. Walga'ii kana irratti al-Burhaan Sudaan hariiroo Eertiraa waliin qabdu gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf kutannoo akka qabdu cimsanii ka dubbatan yoo ta'an tokkummaa fi tasgabbii Sudaan irratti ejjennoo fi deeggarsa Asmaraan godhaa jirtus galateeffataniiru. Mootummaan isaanii gama hundaan Eertiraa waliin tumsa itti fufiinsa qabu kutannoon akka waliin tarkaanfachiisan irrattis waadaa galaniiru. Akkasumas pirezidaantii Eertiraas Kaartuum waliin tumsa hariiroo obbolummaa cimsuu fi kutannoo qabaachuu irra deebiin mirkaneessan. Dilbata darbee Afewarqi daawwannaa hojii fi yeroo poortii Sudaan galan Sudaan immoo garee finciltootaa waliin naannawaa Kordofaanitti birootti gama waraanaa cimaa keessa jirti. Eebila bara 2023 irraa eegalee waraanni Sudaaniif garee finciltootaa gidduu deemaa jirutti xumura gochuuf biyyoonni ollaa fi idil addunyaa yaalii taasisan illee waraanni cimee itti fufuun lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafachuun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqaasuu danda'eera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan konfiraansii idil addunyaa kan yakka garaa bittaa raawwataman qorachuuf taa'ame irratti hirmaachaa jiraachuuf gabaafame. Itoophiyaan konfiraansii idil addunyaa kan waa'ee yakka bara gita bittaa ilaalchisuun biyyoota lamaa fi Aljeeriyaan qopheessite irratti hirmaachaa jirti. Walga'ichi mata duree gamtaa Afrikaa, haqa Afrikaa fi uummata hidda dhiigaa Afrikaa fi haqaa isaaniif beekamtii kennuu jedhuun waamame irrattidha. Walga'iin kun murtee yaa'ii waliigalaa gamtaa Afrikaa biyyoottan hojii gita bittaa gaggeessan yakkamaa taasisuu fi ta'aa jiru bu'uura godhateetii jedhan. Akka odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ibsutti Ambaasaaddarii Ruut Zamaanee bakka bu'aa Itoophiyaa fi Komishinii Dinagdee Gamtaa Afrikaa fi ministeera dhimma alaa bakka bu'uun jila Itoophiyaa hoogganaa jiru. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kana Aljeeriyaa jirus Muktaar Mohammadis qaama jila kanaa irratti hirmaachaa jiran keessaa tokko ta'uu isaanii ibsameera. Waltajjiin kun mata duree jallina seenaa sirreessuun biyyoota hojii gita bittaa raawwatan yakkamaa taasisuu jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, konfiraansiin kun qaamota garaa garaa hirmaachiseera. Kanaanis ministeerota dhimma alaa biyyoota garaa garaa, ambaasaaddaroota biyyoota Afrikaa,
mana maree nageenyaa fi bakka bu'oota hawaasaa Kaaribiyaan akkasumas Komishinera dhimma siyaasaa fi nageenya Gamtaa Afrikaa Ambaasaadara Baankolii durataa Gamtaa Afrikaa ogeeyyiin seenaa Afrikaa fi ogeeyyiin seeraa addunyaa guutuu ardii kanaa hawaasa Kaaribiyaanii fi naannolee biroo biyyoota lamaaf hirmaachiseera. Kanaanis yakkoota barasanii raawwataman kanneen akka dhiibbaa mirga namoomaa, hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa bal'aa bara koloneeffataa Afrikaanotaa fi namoota hidda dhaloota Afrikaa qaban irratti raawwatame waliin ta'uun qorannoo gaggeessuu jalqabaniiru. Labsiin Finfinnee Afrikaa Gamtaa biyyoota Kaaribiyaa yaa'ii hooggantoota biyyoota Afrikaa fi Kaaribiyaan baase guutummaa guutuutti konfiraansii Aljeersii akka sanada wabii ijootti ilaaleera. Walga'iin kun ibsa isaa sirnaan raggaasisuun ni xumurama jedhamee eegama. Kanumaan walqabatee Associated Press akka gabaasetti saganticha irratti haasaa baniinsaa akka taasisan ministeerri dhimma alaa Aljeeriyaa Ahmed Attaaf muuxannoon Aljeeriyaa bulchiinsa Faransaay jalatti qabdu beenyaa barbaaduu fi qabeenya hatame deebifachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Kanaanis bu'uurri seeraa tokko qabeenyaa fudhatame deebisuun akka kennaa yookaas galataatti kan ilaalamu miti jedhan. Afrikaa yakka bara bittaa gita uummattoota ishee irratti raawwatame akka beekanii fi ifatti gaafachuu fi mirga qabdi jedhanii, kunis miidhaa bara sana raawwatamee fi furuuf tarkaanfii jalqabaa ta'uu ibsuun kanaafis biyyoonnii fi uummattoonni Afrikaa miidhaa gama alaatiin irra ga'een duubatti hafummaa fi saaxilamuun gatii guddaa kanfalaa akka turan ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun namoonni 600,000 ol guyyaa tokko keessatti Sudaan Kordofaa irraa baqachuuf gabaafame. Sarbiinsa garee finciltoota Rapid Support Force raawwatamaa jiruun rakkoon nageenyaa ammaannaan namoonni nagaa 100,000 fi 1,600 ol guyyaa tokko keessatti Sudaan magaalaa Kaarteelaa kibbaa Kordofaa irraa baqachuu mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii dhimma godaantotaa IOMF gabaaseera. Gabaasa dhaabbatichi dilbataa kaleessaa baaseen rakkoo haala nageenyaa hammaachaa dhufeen namoonni 625 sadaasa 28 qofa magaalaa biyyichaa Kaarteelaa gadhiisanii ba'uun gara godina Daalamiitti faffaca'uun iddoo garaa garaa qubachuu ifoomseera. Haalli nageenyaa achitti hammaataa ta'uu akeekkachiise. Baqannaa kana dura gaafuma dilbataa loltoonni Sudaan kibbaa Kordofaa Abaasiyaa Taagaalii keessaa iddoowwan hedduu to'achuun aanaa duuluun gabaaseera. Kunis waraana garee finciltoota Rapid Support Force fi michuu isaa waliin taasifame hordofeetii jedhan. Jimaataa fi sanbata loltoonni Sudaan haleellaa garee finciltootaa kun magaalaa Keertaalaan irratti taasisan qolachuu ibsame. Baqannaan tibbanaa kanaa Sudaan keessatti ta'aa jiru haleellaa garee Rapid Support Force gandoota kibbaa Kordofaa baay'ee irratti xiyyeeffachaa jiruu fi dirqisiisanii dirree lolaa irratti dargaggoota hirmaachisuu hordofeetii jedhame. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafee waliin turtii gaarii.